mana marii dhimmoo islaamummaa godina Harargeedha. Taateelee yeroo ammaan tanaa hawwii guddinaatii fi aanaa hawwii guddinaatii fi daaroo labuutirratti gareen waaqeffattummaa dahoo godhatte hawaasa muslimaa irratti adeemsisaa turte namuu ni yaadannaa. Arrammoo bifa addaatiin wanni tun deddeebi'aa jirti waan ta'eef kanarratti akka godina keenyaatitti bakka bu'oonni mana marii caasaan mana marii dhimmoo islaamummaa aanotaatiin wajjin bakka tanarratti ibsee ejjennoodha tokko dubbachuudha deemne jechuudha. Sunis maali? Hawaasni kun biyya tana keessatti Oromiyaas tahee akka Itoophiyaatti hawaasa aadaalee adda addaa qabuu fi amantiilee adda addaa qabuutu biyya tanarra wajjin jiraatu jira. Dhiibbaa takkaan malatti eega zama sirna dur dabreeti as namni wal dandaheeti akka ollaatitti du'u wal awwaalee jiraatu wal gargaaree rakkataa bira dhaabbachaadha wal baatee waliin deemaadhaa ture. Ammoo eegaa gareen waaqeffattummaadhaan maqaa waaqeffataatiin sochootu sun eega dhuftee jijjiiramni hawaasa keessatti ilaalchi namni wal qoqqoodu wal jibbuudha uumamaa ture. Gareen tun garuu xiyyeeffannaan isii amantii isaanii mirga isaanii kennameen babal'ifachuu osoo hin tahin amantii muslimaa maqaa balleessuu quraana muslimaa ummata islaamaa duraa quraana gubuu masgida islaamaa keessatti balfa adda addaa fayyadamuu akkasumas nama muslimaa tokko yeroo ayyaana isaanii yeroo baatii ramadaanaa fursiisuu ilaalcha akkanaatii fi nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam Muhammad tuquu wantoota akkanaa irratti xiyyeeffatan. Biyya tana keessatti seerri biyya kanaa kan dubbatu namni amantii tokkotti waan tokkotti yoo waan fedhettu amane hamma amantii namaan tuynetti mirga guutuu qabaa jira. Kun mirga isaaniif kan nama fayyadamuu osoo hin tahin dabranii tarkaanfatanii amantii namaa irratti dhiibbaa gochuun arrabsuun maqaa xureessuun sochii amala itti taahee hanga ammaatti deemu jira jechuudha. Kanarratti arrammoo wanni jiru osuma namni quraana duraa gubanii obsee masgida isaanii keessatti balfa adda addaa fayyadamanii obsee gara seeraatiin ummanni muslima daaroo labuutis hawwii guddinaa akka adeemsa seeraatitti obsaan fayyadamaadhaa tura. Isaan ammoo quraana gubanii akka nama kana wali buusuu yaadan shoorar keessaa ijaamee qaama mootummaadhaatiin taraa takka to'atamanis gama keenyaafis to'atamus arra ammoo loogiin xiyyeeffannaan isaan sun hafanii qaamni keenya ummanni muslimaa to'annoo seeraa jala qaaman beekamneen godina gaafatan nuti hin beeknu jaan yoo aanota gaafatan bulchiisonni hoggansara jiran nuti hin beeknu jaan abbaan halangaadhaa hin beeknu jaan qaama hin beekamneen akka fuudhaman taasifamanii jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu intala dubartii abbaan manaa hospitaala keessa beeyna alhayaati wal mawti jiru ni du'amoo ni ha'a wanni jedhamu akkam jedhamu biraa fuudhan dubartii san fuudhanii hidhan hospitaala riifarii karaa hospitaala cirootti kan dabarsan aboon amma kana biratti hin dabartu yeroo biraatillee nama fuudhuun nama dandeeyama isa fayyaan qabne san biraa fuudhan. Arrahuun rabbi rahmata haa godhuu fi inni fuula rabbii deemee jira. Isin mana hidhaa jirti ijaanillee du'uma kana garsiisaa ijaamee dadhabame. Maali dhiibbaan ona kana geessi? Dhiibbaan ona kana geessi nama lubbuun baate intalti dhalaatuun eessa dhayti? Qaama mootummaa jalaa eessa dhaquu jira? Yoo laalchisanoo maaltu gaaja? Dhiibbaan kun isaan kan nama quraana haraarra deemaadhaa ciranii quraana rabbii ciranii seera jala oolamanis seerri isaan hin to'atin haloogi gam tokko qaama nama rakkoo qabu hunda ilaalcha keessa galchuu dadhabee nama kana to'annoo jala galche waan miira keessa nama galchu hojjetan kun akka qaama mootummaatti qaamni dhimmi ilaalchisu abbaan halangaadhaa sadarkaadhaan jiru qaamni mootummaadhaa xiyyeeffannaa itti kennee wanni kun akka nurraa dhaabbatu. Daaroo labuu bichaa miti aanota hunda keessatti hasoomana fursiisan waan nama ajaa'ibsiisu ijoollee xiqqishoo taraawwii hadhayti abbaan maa taraawwii hadhaytaa ibiddaan gube hunda odaa bultum keessatti dhageetti jira. San bichaadhaa miti
shanan dhugoo keessatti sooma nama fursiisuu isaanii dhageewudha jira sanbichaa miti hancaar keessatti sooma nama fursiisuu isaanii dhageewudha jira wanni kun taateeleen kun ana meesoo keessatti nabi tuquu isaanii arku jira qaamni akkanatti ummata qirqirsee akka ummanni miira keessa seenu kun seera jala maaliif ooluu dhabee irra dibamee ummanni ammoo qulqulliin quraanni duraa ciramee masjiida isaanii keessatti balfi adda addaa fayyadamee nabiyyiin isaanii duraa tuqame kun mirga tokko dhabee mana hidhaa keessatti bakka tana kaayamee kan beekamin hanqa ammaatitti jira dhimmi kun nurraa dhaabbachuudha qaba akka mana marii dhimmoo islaamummaa godinaatitti godina Harargee lixaatitti akka hawaasa muslimaa tokkorraa bakka buunetti dhimmi kun nurraa dhaabbachuudha qaba akka oromiyaatti waajjirri haqaa kan oromiyaa kan federaalaatis ta'ee waan kana ija gadi fageenyaatiin laalamee akka qixa sirriidhaatiin deebisaan ummata kana tasgabbeessu nuuf deeffamu habajaadhaan qaama dhimmi ilaallatu hundaa'uu gaafannaa jechuudha. Kuni har'aan tana namni amantii walii jeequudhaaf amantii walii bu'uudhaaf nuti akka muslimaatitti fedhan qabnu yeroo illee ittiin qabnu yeroon teenya yeroo ummata keenya waa barsiisu misooma keenya irratti fuulleeffachuudha ayyaana iidul adhaa kabajuudhaaf yeroo nuti qophiirra jirru kanatti kaan namni hajjii deemee achii labbeeka jedhu kanarratti taateen tun maaliif yeroo tanarra taate yeroon biraan jirtu maa yeroo tanaan eegama muslima yeroo tanarratti maa qalbii cabsuun barbaadama itti yaadameeti wanni kun waan ta'eef mootummaan gadi fageenyaan itti yaadee nurraa dhaabuudha qabaa akka mana marii dhimmoo islaamummaa godina Harargee lixaatitti dhaamsa kana ibsa ejjennoo kana qabnaa jechuudha. Kana bichaadhaa miti. Har'a filannoo as deemuu jira. Filannoo as deemuu kana nuti harka rabbi dura qabne yeroo hunda rabbii keenya kadhanne yaa rabbi nagaan nu dabarsii keessa jirra. Cimimmuu keessa jirra nuti. Ayyaana guddaa kana akkamitti dabarsinaa cimimmuu keessa jirra. Kana keessatti ammoo tana akkaanatti nama du'eef ka laallachuu dadhabuun jechuun biyya tana jiraatu biyya kanaa taane ilaalcha akkam nuuf qabaa qaamni mootummaan ilaalcha akkam nuuf qabaa waan jiru qixa sirriidhaatiin gadi fageenyaan akka nuuf ilaalamu hooggantoonni keenya kan godinarra jiran aanarra jiran ulfaadhaa kabajamaa hedduu kallattii humna teessanii ol tahee nuti illee humna teenyaa olii jettanii nu ibsaadhaa turtan hedduu galatoomaa baay'ee ulfaadhaadhaan ja'a nuti ayyaana iidul adhaa kana geggeessuuf qophiirra jirra waan ta'eef akkasumatti filmaata irratti qophii fuula deeffannee jirra waan ta'eef hatattamaan oolee osoo hin bulle sagaleen teenya tun dhagayamtee deebisaan akka nu deeffamtu akka nurraa dhaabbatu asmarattiin dhaabbadhaa waan dhaggeeffattaniif sun hundinuu galatoomaadha kanarratti wanneen jechuu barbaadu akka dhaamsaatitti ummanni muslimaa hawaasni muslimaa bakka jirru rabbi haa kadhannu rabbi kadhachuun siyaasaadhaa miti waan ta'eef nama diin keenya dura dhaabbatu hujii isa fakkaatu Allahumma kfinihim bima shi'ta santuyne rabbitti haa himannuun jaa nuti akka islaamaatitti bakka itti himannu qabna fawalladhi nafsi biyadi wallahi rabbiin si khahadha fa inna ma'al usri yusra rakkoon akka dhufteen numa dabarti garuu qaama miilarra butteetuma maqaan nama badee dabraa jechuudha biyya tan wajjirra jirra wal kabajnee kabaja waliif keenye wal dandeenye misooma irratti haa fuulleeffannu malee loogiin gam tokko hanutti mul'atu kun akka nurraa dhaabbatu jechuudhaan barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.